Tole barattoota nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa hunduma keessanii baay'eetu akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkam faan fakkaata gaariidha miti jabaadhaa egaa amma baay'ee keessanii madaamiin kollaanii gubbaatti na argitanii kan jettan illee jirtu jechuudha. Kanaaf akka namni kamuu sa'aatii meeqatti akkasii kollaanii irraa baatan akkasiin hin argine akkaataattiin kollaanii keessanii cuftanan isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkuma jalqaba WhatsApp seentanii kunoo mataarraa karaa harka mirgaa jechuudha jalqaba mataa gubbaa akkuma WhatsApp seentaniin otoo kollaanii nama tokko irra hin galiin jechuudha. Bakka xobsadee qalama diimaa itti maree deemu geessee achi al tokko harka keessaniin xobxuu jechuudha. Akkuma kallattii WhatsApp seentaniin xobsadee sana xixiqqoo sadan al tokko xobxuu jechuudha. Sani booda immoo kun akkatti isinii fidaa erga akkatti isinii fidee kunoo gara gadii kana jechuudha. Qalama diimaa kanan itti maree jiru seetingis kan jedhu jechuudha. Kun gara gadii kana isa xobxachuudha al tokko. Erga xobxanii gara piroofaayilii keessaniin geessaa achi immoo erga dhaqxanii akkaawuntis kan jedhu kun bifa fortuu fakkaattu ishee qabdu ishee fortuu fakkaattu qabdu kana al tokkoof harkaan tokko. Sanii booda kunoo bakka qolfii qabdu kana jechuudha. Bakka qolfii qollofamte jirtu ishee fakkaattu tokkoffaarra kan jirtu al tokkoof harkaan turtu. Erga dasna tuqxan immoo bakka kana isinii fida jechuudha. Erga bakka kana isinii fidee isas al tokkoof harkaan turtu. Leest siin jedha jechuudha. Eenyutu mul'aanii gubbaarratti akkasiin arguu barbaadu jedhus waan sadi isinii fida. Sadan sana keessa isin garuu isa sadaffaa kanarra keewwattu jechuudha. Al tokkoo fi geengoo dalachuutti jirtu kana sadaffaarra kan jiru al tokkoof harkaan tuqxu. Erga al tokkoof harkaan tuqxanii inni jalqaba gubbaarratti magariisa ta'ee jiru kun sadaffaa gubbaarratti magariisa isiniif ta'a jechuudha. Erga kana isiniif ta'e namni kamuu sa'aatii meeqatti kollaanii irra baatanii kan jedhu namni isin arguu hin danda'u jechuudha. Isinis illee akkasuma nama kan biraa arguutii hin dandeessan jechuudha. Haala kanaan WhatsApp keessatti fayyadamuu dandeessu. Waan barattanis barachuu dandeessu. Waan hordoftanis hordofuu dandeessu. Akkanatti jijjiirrattu jechuudha. Jabaadhaa turtiif yeroo gaarii qabaadhaa.